السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دران درسي سلامتا سنينجا ربي خالق أيو سداتا ربي سين أومت يوم أنت أنا كدرس دفتين شير كودي فيديو تنا تيجي كام ما تنا خيسا فيديو توا بريفهم ويا تكونوا برجع فيديو كاركه سنة دابدي بكمن جرورا وهمان إرر جرورا حالومان إرر جرورا فيديو تك سيني ورا باجرا فيديو تنا سيني ورا باجرا فيديو دينغت دبرتي كومنتيلي ركتا كتا نادي بيته واي نموت خينيا نموت أفرت مسد سعودي رتي dhumu jira suudiitti dhumu jiru irra jee kan dubbadde tokko sirra dhaabbadee waan hatattama ammaan tana nama 100 tokkotti dabalamaa jira nama 100 tokkotti dabalanii waa'ee oduu hatattama hun amma dhagee halkan keessa lafaa keessa as deemoo isaa sagal isin waraabaa jira nama rafe nama wayii dhokodhe bakkan jirus waa'ee xiyyaa keessa baasaa jechuudha waa'ee xiyyaa dhiisaadha ammaan tana tokko farratti dhaggeeffadhaame gaafii sadiin isin barreesse sadiin kana keessa please video tana akka turte share godi yoo xiqqaate nama kuma dibbata kaaf share godi nama kuma dibbata kaaf share godi sababa nama kuma dibbata kitti sanif share gode dibbata kuchi dabalama kun akka raaf du'a kana raakol yaa oromoo teenya rabbii guddaa isa do'aadha tamam tanaafu mee gaafii takka nama muraasaaf qabna mee dhaapha waa'ee namoota keenya Saudi Arabia keessatti dhumaa jiruuf oromoo tiyya Jawar Muhammad mal jedhe gaafii mucaan tokko gaafate yoo keessatti gaafii takka mucaan tokko gaafate maal jee gaafate mucaan Jawar akkam jettaa jee waa'ee nama keenya Saudi Arabia keessatti manadhaa keessatti dhumaa jiran ji'oota dabran kana keessa du'atti murteessa nama 48 jedhee mucaan gaafii gaafate jira Jawar maal deebiseef gaafii beetanii waa'ee baqattoota osoo hin taane jedhee waa'ee baqattoota uummata seeraan ala baqatee biyyaa bahu kana osoo hin taane jedhee dubbii irraameesse waa'ee namoota seeraan mootummaarraa dhaqan mootummaa bira paaspoortiidhaan dhaqan kana paaspoortii darbanii badanii maal kajuu wooma gartee ammaan tana deemaa jiru kana wooma kanatti achi kute jechuudha san osoo hin taane jedhee kanarraa dubbate kan mucaan itti dubbate kan biraati kan inni deebise gaafii biraati asirra dhaabbadde namoonni sun seeraan ala beesunoo ilma namaatti yaadamu ilma namatti murtaa'u namaa miti jechuudha namni seeraan karaa seeraanaatiin beesan fedhee beechuu rakkoon isan baafne isin jechi barbaada asirratti gaafii tiyya garuu gaafiin takka gaafatamte maaliif deebisaan harkanne maaliif faallaan sanii deebi'aa kan jiru gaafii mataa kiyyaati kun lammaffaarratti ummanni keenya akka sheekkootii fi hawaasni maal jechaa jirtan hawaasni keenyaa fi sheekkoleen teenyaa fi hawaasni keenya maal jechaa jirtan tokkoffaarratti waa'ee gara islaamummaatti dhufnu biyyiti Suudiidhaa san lakkii qaraara likkii fudhattee jirti wanni qaraarri isin fudhattee afaan arabaatiin qaraara jaama afaan oromootiin immoo khalaas murtiin sun murtee dhugaati kan jettee isin fudhattan isin jechuu kiyya tokkoffaa sheekkolee keenya gaafiin isin gaafadha asirratti rabbii guddaa yoo sodaatti sheer godha ulamaawota keenya bira nagaa isin jaaladha kabajaa wal bira qabna ulamaawonni keenya yoomiyyuu taana mataa gubbaa jirtan garuu ammoo bakka tana maaliif jalliftan amantummaan teenya tanii fi nama tokko ajjeesaa jettu amantaan teenya waa meeqa irratti ilmi namaa akka du'ayyamti rabbiin keenya maal irratti quraana keessa yeroo dubbatu ilmi namaa yoo maal balleeyse du'a kana qofran nagaa mas yoo maal balleeyse du'a ilmi namaa maal irratti kaduutii itti murtaashtu akka kiyya kan hin beeku namoota zinaa osoo jaartii qabanii zinaa dalagan kanneen fakkaatee shirkii namoota shirkii dalagan waa hedduu jira kan beekamu ammoo namoonni sun maal hojjetan bika dhabaan tanaan hin gaafadheef koomantiilee adda addaa namoota barreessaniif akka isaan ifirra fidan kan jedhu waan jiruuf ilmi namaa tokko rakkatee fi rakkoo seenu hin jiru ilmi namaa hundi rakkatee rakkoo seena dhaggeeffadha ilmi namaa tokko rakkatee rakkoo seena akkam jee quraana keessa jirti wanti hundinuu namni tokko yoo beelee waan haraam ta'e takkaa'u nyaachuun irratti dirqamaa jee namni sun lubbuu isii fi isan baraaruudhaaf kan ammoo anaa jeemu fi quraana keessa jee isinii beeka ammoo quraana isinii dubbisee isinii turjumaanatti ni beeytan isinuu jechaan jechaa jiru afaan oromootti jechaa jiru isiniif gala kan ulamaatu keenyaaf gaafiin kuni hawaasni keenyallee kaniif amma akkana jechaa ifiif ofirra fidanii rakkootan ofiif ofirra finne namummaan tokko jaalatee ifiif rakkoon seenu namni tokko jaalatee ifiin ibiddatti hin deemu maaliif rakkoo isa duuba jirtuutu ibiddatti isa ofaan ta'eef tana isinii ibsuun barbaada viidiyoo tan sheer godhaa qaama miidhagatu biraan nugaa gaafii afuraffaan waan jettu hawaasni keenya maaliif kana jalchaa bulchaa jira ta'iif gaafii itti aanu dhaggeeffadha sadaffaa ani waan tokkoon dubbachuu barbaada warri miidiyaatii fi warri mootummaa keenya warri biyya bulchaa jiru maali laata maal jechaa jiran
طيب isaan kun maal jechaa jiran amma warri biyya bulchuu fi warri miidiyaa dhugaan Oromoof dhaabbanne jedhu warri Oromoof dhaabbannee jee dhugaa rabbi saniin miidiyaan Oromoof qabsaa jiru miidiyaan Jawaar Mohammaddaa fi akka OMN irraa dubbatee fakkeenyaaf yeroo takka dubbatee bara ajandaa godhatee viidiyoo tokko isaan gadhiifatee maallaqa ittiin buufata dhaggeeffadhaan asiima waa'ee miidiyaa hunda miidiyaan tokkichi maallaqaaf hojjetamoo sabaaf hojjechaa jira. Bakka tan isin agalu dhaggeeffadhaa isin Oromoo warri waa'ee kanan galaniif miidiyaaleen guddaan maallaqa isaatiif ajandaa godhatee maallaqaaf hojjechaa jira malee namni dhugaa dubbatu jiru hin jiru. Mucaa tokkicha Harargee keessa Oromiyaa keessa taa'ee dubbachaa jiru san qofa mucaan tokkicha san hedduu tokko irra sina jaa ni beekta mucaa sanillee maqaa deemaan tana waan hin taane biyya keessatti hin kaasu waan ta'eef nama tokkofa miidiyaadha biyya keessa amma banatee jabaadhuun sin jaa mucaa sabskiraaybii kuma 40 wayima 40 qabda jabaadhooti obboleessa kiyya eeywa warri miidiyaa tamaam warri miidiyaati kun amma warri biyya bulchaa jiran mootummaan keenya dhaggeeffadhaani mootummaa yoomiyyuu taanaan mootummaa tokko hin qeequ maaliif tokko farra hin qeeqa hin qeequ xayyib hin qeequ hinkeeku hanjuu kana kulachooti si baase deeqaa takka keessatti mootummaa keenya wanni irratti hin qeeyneef tokko farratti mootummaan biyya bulchaa jiru kana shirri gama yoo irratti deemaa jiraates shira sanitti dhiisee namoota isaa kan biyya namaa keessatti rakkachaa jiran kana karaa akka furmaata fiduuf gaafii kiyya asiin si dhiyeessuu barbaada warroonni qaama mootummaadha maaliif yoonii fi lammii tenteetan hin tuffachiisin habashaa jechuun beekumtii qabna habashaa jechuun nuti nama kabaju keessummaan dhuftanii kabajna gaafa saaborraa gaafa najaashirraa duuba deebisi najaashirraa malika najaashirraa kabajaa qabna ture nama sadarkaa qabu Bilaal ibn Rabaa gaafa seenaalee isaan irra deebine ummata achirraa kaanii sahabaa gaafa isaan achi dhufan haala isaan itti dhaqanii isaan itti waltas gabbeessan ni beekna namu seenaa irratti kitaaba irra dubbisnee jira ni mataa kiyyaaf dubbisee jira isin jechuu barbaada gaafa gurbaan achi deemee achirraa gaafa isa bira dhaqee malika najaashii bira xamanee ka inni arabaa dhaqee malika najaashii bira xamanee amantaa islaamaa qabatee achi deebi'e karaa biyya arabaa deebi'e maal jedheen yaa Khalid ibn Walid isaa wanni bira deemu jiru karaa Nabii Muhammad deemu jiru amanuudhaaf fiigaatti dhaqee duubaa fardaan dhaqqabee dubbise aboo eessaa yoom dhufte jedheen habasharraa deebitannaan amma dhufeessa deemaa irtaa jenne isaanis akkam jenne Khalid ibn Walid Sayfullah jenini Khalid ibn Walid deebsaa maal deebseef خلاص ديبي أنا ما مبرر كي أمنو ديما إنن خلاص ديمي جن ناس وجي ديمنا إنن ليش إنن والله ما جيتوا إلا مسلمان جن ما جيت إلا مسلمان جن إسلامتين في جن لقيسه قالوا وني إني نجاشي بدك تفتالو خيه أمة مسلمة كبيجة خيز عربا جران كنا خبراتو في خنا خمة شراف إيش بدك ملك النجاشي نجستك كتكيسه سينا نجستك كم نجس إنجك شو برباد أسرتي أيين نموتن كينيا هاجن تك موتما كيسنا شو بربادنا موتما كينيا سنيفو بيجوفي تي في نما إيفي هاجستك خبرتيسه موتما بيجا برتلة أكا خبرجا برت هرنو قولوا دنديسان أمني بقى تكوني سلمان كيسني أكا برابطني سنين جدا أني أما وانينجو هادوتي تينيا تا أكا مالي ilmoo isii dhabdeef jajjabinaan hawaaf akkaan dhumaati dhaggeeffadha haadha teenya takka malee ilmoo isii dhabde bilbilan taane irra bilbilanii akkasitti irra bilbilanii haadhatii janageetti wal jajjabeessaa jee mucaan sun gisee obboleeyyan akka walirra guddootiin itti dhaammatu du'uufin deemaa jee waan nama dhagaamu ni beekna namni keenya hundi keenyaa'u waan nama dhagaamu ni beekna tokko faratti ani ummata keenya ka Oromoo achi keessatti haala sin dhumaa jiru dhiifama viidiyoo kan takkasin dheeressuun sa'ame beekatiin xiqqishoo gaafii kana sin barreesse namoonni keenya akkasi biyya san keessa dhumaa jiru san dhaggeeffadha namni seeraan alaati karaa seeraan alaan boos ilmoo namaati miti jechuudha tokko fargaafiin Jawaar Mohammed ilaallatti eegaa waan Oromoodha jedhee waan dubbachaa jiruuf dirqama gaafiin isa ilaallatti deebisaa mucaan sun gaafate maaliif jallisaadha tokko fargaafii kana deebisuu qaba dirqama gaafii tana yoo inni Oromoo ta'e gaafii tana gaafii Oromoo hundaa waan ta'eef deebisuu danda'a tamaam as boodan waan juun qabu dhiifama hojjetan isin dheeresse dhiifama naa godhaa isin jechuu barnaa offalchaa video tana share waliif godhaa irra deebiin isin injaa rabbii guddaa sodatan share waliif godhaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaa na jiraadha Oromoo sanaa dirmannu isin injaa